السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفوني. كبجمتوتا دعوتوتا عشان ذكرتو. أكون جرتان نرجع جرا الحمد لله رب العالمين. سيدنا جرجرين منهم. والله نجرجر يا أيه كبجمتوتا دعوتوتا كنا كم جرتان نجرتان نجرتو جوات الحمد لله قلت ربي دشاني دفني جرارة. إذا كبجمتوتا دعوتوتا كنا أرى لا لا meeshaa bareedu takka qabannee buleetii teenna dhufnee jirra. Buleetiin teenna baay'isawee meeshaa farnicharii qabdi tunillee har'a meeshaa farnicharii maafaa qaba. Waa hedduu qabdi. Maa asirra raftaa kanaan hin jenne kan hirgisee hundi asirratti osoo eeggachee kun dhukkubsi kanaan jedhe. Ni barattee bara anatti hirkachuu barattee yeroo viidiyoo seente ilaalame. Akkana godhachuu baradhe isuma see akkana ta'e gadi lafa keessinaa yaadadhe. Ayyada otoota kenna obboleettiin waa hedduu qabdi meeshaa farnicharii qabdi akkuma kan ibsiniin jedhe meeshaa farnicharii sanuyyuu eeguu haguma sanii kuwaanuma shorti viidiyoo nu hojjedha jettee nu garuu shorti viidiyoo siin hojjennu baay'isee meeshaa kan kee kan bitamee lafa ga'e hundaa isii garsiifna jenneeni meeshaa isii qabannee dhufnee jirra kabajamtoota daawwattoota keenya meeshaa isii yeroo isii isin argisiifnu televiziyoona irraa isin eegalla. Obboleettiin teenna algaa qabdi algaa qabdi kumsaaxanii qabdi kosmoo masqamacaa qabdi TV staandii yookiin immoo teessoo masqamacaa ka asiinillee dhaala asinis madardaraa qaba gama tokko madardaraa qaba mastaawatti qaba meeshaa wallahi TV staandii baay'ee das nama jedhu ka adda ta'eedha. Hin argitan yoo rabbi jedhe guyyaa 15 keessatti akkas guyyoota muraasa keessatti hin agartani inshallah ta'ala yoo rabbi tokkorcha taate egaa ammaan immoo viidiyoo xiqqoo isin hojjedha meeshaa kiyya short viidiyoo keessan na ergaa jettee isin keessasi erga inshallah jenneen kun gama kanaan dhufne kabajamtoota daawwattoota keenya meeshaan kun maal akka fakkaatu Aishaan guutumaan guutuutti isin ibsiti anillee immoo firiija kana maal isin gargaaree raawwadhee baha ammaanii Aishaan agarra haasa'u daawwattoota keenya isii bichaadhaaf short viidiyoo hojjennee ergine isii bichaatu argaa namni barbaadu immoo isii bichaa osoo hin taane hundi keessanuu meeshaa ni barbaadanii hundi keessanuu baay'een keessan galaa jirtanii maashaallah rabbiin midhaan isin agalchu kana jecha isii bichaa agarsiifnee deemnu isiin duraayyuu bitattee erge meeshaa obboleettii teenaa san laaltanii isinillee bitachuu dandeetta waan ta'eef daawwattoota kun keenya fuuldura isin agarsiifnee qabannee dhufne maal akkasiin qabdu isin agarsiifnaa kan mootuuf dura yaani ajajamee hojjetaa fi dura abbaan maammee isin timee jira kallattii maaliin amma abbaan maammee firijii nurraa banaati teessoo isaatirra qocinu godhaati itti nu agarsiisa. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya isaa firijiin sabbata qabaa sabbata isaa irraa gaggaafnee raawwannee surprise no isinifillee surprise dha haadhaaf sabbitattiifillee surprise dha gabarillee qaba siifinillee qaba walirraan dura tafirillee kun duuba isaati akkuma argitan kan namni firijii duuba isaan ba'een hin jiru biyya namaa jiraate teessoo isaatti jira teessoo isaallee irra goona teessoo isaa fidaamee qabu isarra goona garsiini zanaa hidhee adeemsa mitir ta'uu jira. Egaa firijiin kun kana fakkaata firijii baay'ee bareedaa ta'edha. Viidiyoo firiijii hojjennee beekna. Xiqqaa kana hojjennee. Kanam maara hojjennee. Guddaa malee hojjennee xiqqaa. Xiqqaadha moo. Hojjennee yeroo baay'ee firijii guddaarraa hojjenna. Xiqqaa kanarraa hojjennee sin fakkaatu hojjennee hojjennee yoo hojjetanii har'arraa hojjechuu deemaa har'a kun ilaaltan daawwatu. Qoyaasha. Ayyee kun kabajamtoota daawwattoota keenya Aishaan akkatti isinitti agarsiisaa jirti waan kana. Ayyee daawwattoota keenya firijiin kun ani firijii jiddu galeessadha. Guddatellee kan waan akkisee miti sammuu xiqqishaattee waan qabsuu miti kun akka taljiin qaba nama baay'ee tura gaafa tajaajila tokko akka killee bakka killee kaatan qabu firijiin biyya keessaa nama jedhu jira kun bakka taljii filatamee fireezarii keessa galuudhaan bismillah kun immoo tokko baradoo yoo gadi qabate ittiin kaasanii kun qulfii isaati kunoo bakka killee kaatanillee kun as keessa daraaddarama killeen firijii biyya keenyaa wakkillee kaatanii qaba bakka immoo kan jedhani maayini reewwan firijii keessa taa'u sunniin jechuu yoo biyyallee jiraachuu baate kunooni qaba akka hin kufnellee kunoo bayaajaa qaba kun keessillee bakka tokko lama sadii afur qaba madardara kanallee ni qaba bakka waa keessa kaatanii firijii kun kana fakkaata hin jedha daawwattoota keenya walumaa kanatti jalli isaa haala kana waa hedduu qaba fireezarillee mataa lama qaba kun wantoonni kan fakkaata jalaa fi gubbaa qaba as keessa waan feetan Daratagachuu dandeettan sin jedha obboleettii yaqaali rabbi nagaa si galchee fayyadamu siyaasaa sun hojii kana fakkaata
firijiin mootu yoo bitamu. Xara gamne gitu. Ayyaadha otoo kenna firijiin isa bitaa kan qabu barbaada. Yesoon sammuu akka saayizii firijichaatiin jira. Kunoo kuni akkuma asirratti qalbeechuudha. Mana keessa galee hojii eegalee dirqama asirratti taa'uu qaba. Amma rakkoo qabu jira isaa biyya jira kaartoonii keessatti jirudha. Akkanuma taa'anii jedha otoo kenna kan muka isaanii finfinne sinjala qaalee biyya. Kameraan mootiyyuu televiziina hagana koo kana xiqqaa deemalee kenna. Maashaallah tabarakallah. Bani me televiziina kana wajji bani baase. Bani. Maalin suara kalbi tiyate. Oh shikar. Kenna ani kameraman atau bakka televiziina kanatti. Wata bana huma itti agarsiisame. Ayyaadha ottoota kenna abbaan maammii bananii nu agarsiisan inshallah. Ishigniin isaa xiqqoo sirriitti jabaata maaliif televiziin dirqama yani eegumsa gaarii qabaachuu qaba waan ta'eef sirriitti ashagamee jira. Bannee laallee deebisnee bannee isin laalchisnee deebisnee asheenanullee akkasitti hin dhiisnu jechuudha. Agasanii warroon lakkoofsa bilbila kiyyaa barbaadan lakkoofsa bilbila keenyaa duwwaa 9 77 69 66 50 isiniin jedha daawwattoota keenya warri meeshaa ajajachuu barbaadan warri dhimma adda addaa isin barbaadan warri lafa barbaadan wanta barbaadan kamiifuu lakkoofsa kana bilbiltanii nu argachuu dandeettanii imo WhatsApp qabna baay'inaan garuu gara WhatsApp yoo dhuftan baay'ee gaariidha isiniin jedha daawwattoota keenya abbaan maammii amma sa'aatii kanatti televiziin kaartoonii keessa baay'ee jira yaalaallu isiniin jedha daawwattoota keenya mishi kaartoonicha taa'uti televiziinichi mootu mustilipsii qaba isallee baafatee nutti haa mul'atu maashaallah lama qabatanii suni kasanii hojii eegaluurraa bahu kun mootu qabumarraa bahu maashaallah televiziina baay'ee guddaa ta'edha. Televiziinni kun beekanii garaagarummaa qaba laala. Modeeliin isaa hundaa'ee garaagarummaa qaba. Anillee ofii taa'ee viidiyoo waraabaa ofii isa keessatti mul'ataa jira. Ayyee. Kabajamtoota daawwattoota Mastaawatiidha waan ta'eef waa hedduu mul'isa. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya televiziinni kun ilaala. Life Star jedhama agartanii. Qoy fidee agarsiisa. Kunoo maqaa isaa Life Star. Life Star jedhama. Tariitii modeelii irratti garaagarummaa qaba. Akkuma san illee mootu yeroo garaagarummaa akkasitti qabu san waagaan isallee garaagarummaa qaba. Televiziinni kun abbaa inchi 43ti. 43ti. Inchi 43 jechaadha. Meeshaa baay'ee biraandii ta'eedha. Waagaan isaa qarshii 28 jechaadha. Wi-Fi wanta hedduu fayyadamuu danda'anii. Wi-Fi connectorii qaba. Kun asirratti hin agarsiisa. Qabannaa isaa irratti agarsiisa. Ayyee daawwattoota keenyaa kun asitti Wi-Fi akka wal qabsiistanii waan barbaadan irratti ilaaluu dandeettan agarsiisa. Yani zabanaayidha. Sirriitti zabanaayidha waan barbaadan waanuma silkii irratti ilaalamuu qabu kamiyyuu irratti itti fayyadamuu dandeettanii inchi 43 ta'uu isaa kun asitti agarsiisa. Kazaan immoo double screen ta'uu isaa kun fotoon kun agarsiisa jechuudha. Double screenidha. Hundaafuyyuu televiziina filatamaadha jedhee yaada daawwattoota keenya. Kana bicha miti kun remote isaa as keessa jira. Kun miila isaati jechuudha. Gizee dhaabatu irratti gadhabamu. Kun immoo dhagaa remote isaati. Kun ishigii keessadha. Kun immoo fatuura isaati jechuudha keessatti bitame. Kana fakkaata kun jedha daawwattoota keenya. Deebisoo. Si qabu. Ayyee. Isaatti keessatti deebisiiti diishii isaa muutan. Televiziina bichaa osoo hin taane diishillee wajjin bitaa itti ertee obboleettiin ta'inaa diishillee ni jira. Diishii isallee kallattiimaan isin agarsiifne gatii isallee isin himna diishinoo maal akka qabullee asumaan hubattanii haga dhuma viidiyoo keenyatti nu wajjin turaa isiniin jedha daawwattoota keenya. Isa xiqqoo booda sheeda kadiiriyya kan nuun agarsiiftu. Ayyee televiziinichi bakka deebi'eera amma diishii isaa maal akka qabu ni ilaalla. Diishin isaa kun as keessa meeshaa diishii qaba. Meeshaa itti hidhamu qaba jechuudha. Tiinarii maal jedha keessa inni maqaa addaa fi danda'e qaba. Kunillee maqaa isaati. As keessa mootu
Diin immoo waan itti saka. Kun immoo gamada qaba. Kun gamanni isaa kun keebiliin kun akkanumatti bitama jechaadha. Ka receiver maal jedhamti isiin qabatu. Receiverii fi kanaa fi kan televiziyoon achi alarraa dhufee wal qunnamsiisu jechuudha. Meetira 15 dheeriin isaa. Isa tuyyuu wal bira geessa jechuudha. Meetira 20 ayyuu. Meetira 15 jedhe. Meetira 20? Ayyee waan biraa maal jira? Wanni biraa. Wanni televiziyoona kanarraa fi maal tura? Inni biraan mootu meeshaa baay'ee biraandi taate jechuudha. Televiziyoona kanaaf murteessoo kan taate diikoodariidha. Garamiin banamti? Diikoodariin asumaan banamti. Bismillah. Ayyee daawwattoota kennaa diikoodarii jechuun kaa'isii tanaatu iyyuu televiziyoona banuu cufuu waa hedduu fayyadu jechuudha. Mootiin isii wanni hundas keessa jira. Reemootii qabdi. Itti fayyadamuu malee ani wanni itti bitamu hin jiru ammaachi. Gaafa galte kaabboleettiin teena laalame. Itti fayyadamuu bichaadha. Meeshaa kana itti fayyadamuu bichaadha. Modeeliin isillee ammallee maallee suuparistaarii jedhamti. Fileeshii fudhatti. Fileeshii bakka lamaan fudhatti jechaadha. Duraa duuballee fudhattee. Kun olaana. Asillee ni fudhatti. Kun immoo keebilii ka waayifaa itti konneekti godhanidha. Asiin immoo bakka fileeshii ammallee itti suuqanii jechuudha. Divaayidara adda addaatti qonnaa godhachuudhaaf. Kana fakkaata kabajamtoota daawwattoota keenya obboleettiin keenya meeshaan kee kun kana fakkaata jennaani. Inni biraa. Kan biraan mootu laali muka isaa sanillee itti agarsiisi gadi. Inni biraan mootu muka qabdi laala. Isa booda isheenaa. Ayyee. Ishigii gasi. Inni biraan mootu adiifi kana waliin bitame. Kun eeleen isaallee jira jechuudha. Eeleen isaallee kun Eero Staarii jedhamti. Eelee tokkoffaadha baay'ee filatamtuudha. Inni biraa immoo teessoo diishiin kun irra taa'uu jechaadha. Wannoo gubbatti. Mana gubbatti asitti hidhamee akkatti irra taa'uu jechaadha. Kana fakkaata daawwattoota keenya. Gaittiin immoo kana. Gaittiin dhaabbatanaa walumaa galatti meeshaan isii akkanatti wajjin. Meeshaan diishii waliigala isaa gatii isaa ni himamu. Meeshaan diishii waliigala isaa meeshaa 1 2 3 4 5 6 tiinariin tokko hin jira. Tiinarii wajjin 7 meeshaan 7 qarshii 4,000 bitamee jechaadha. Ayyee meeshaan asirratti argitan kun jechuudha televiziyoona wanta wal qabatu wanta televiziyoona ilaalatuudha. Qarshii 4,000 bitamee xumuramee jechuudha. Televiziyoonni kun walii gama 8 hin jedhameera. Walirratti gadi eeggachuun maftii keessa namni televiziyoona haala kanaan barbaadu kun hin jenna daawwattoota keenya. Amma meeshaa feetu jira waan ta'eef gara meeshaa feetti osoo nu tartanii baay'ee nutti tola. Ayyee kabajamtoota keenya hin jedhu. Akka techinaa kun jedheetiin hojii haasaa biraatti ture. Ayyee. Ani haasaa kiyya fixadhee jira daawwattoonni keenya immoo waan hafe ilaaluu barbaadan waan ta'eef kallattii maaniin gara. Mee waan hafe ammallee ta'e hin takkame. Ana agarsiisu. Ayyee. Kun mootu feeti mootu. Dhufee jira. Osoo algaan jiraate laal. Algarra gaafa galee laal. Iftaa jedhanii jetta. Kun farti ajaa'ibaa irratti hafaniitu. Maashaallah obboleettiin teenya algaa ajaa'ibaa kanaan wal jajjachiifataa jirti. Inshaallah bahee ilaalla gaafsanillee ammaan immoo tuyyuu firaasha bicha tos jira. Firaashni kun maashaallah firaasha yaani gadi yoo biyyi hojjetu danda'a maashaallah tabarkalla firaasha baay'ee dhankaaradha. Irrallee yerootti firaasha namatti toludha. Jamaa dha inni filannee binnee jechuudha firaashni kuni maashaallah firaasha addaati. Gatiin isaa immoo qarshii kun meeqa? 8,500. Qarshii 8,500 bitame firaashni kuni. Gatiin kanaa olillee numa jira. Firaashni qarshii 20 illee jira. Biyya keenya keessa yaani waa hundaatu samaidha. Garuu abbaan akkuma mucaa fi bitata. Obboleettiin teennaa firaashii kana bara qatte bitatteerti kun har'a binnee akkas agarsiifneerra. Akka irraa gammadu abdii qabna daawwattoota keenya. Haala kanaan meeshaa isii kana keessatti agarsiifne malee kan hojjetamillee gaafa hojjetamee bahee wajjumaan ilaallasanii jenna daawwattoota keenya. Jira mana fi keessaa firiijii kana qabaannaan firaashii kana qabaannaan firiijiin akkana jiru kana qabaannaan saalanidha. Bakka wanta hin jiru. Argaan gochuu hojjetamee galaa jira. Inshaallah jireenya jedha daawwattoota keenya. Gara like subscribe gochuudhaan jajjabeessuun irraa lakkoofsa isaa tokko jira. Dabalataa yoo barbaadan 983 48 27 89 lakkoofsa kadeerisinillee kallattiillee barbaadanii WhatsApp illee barbaadanii argachuu dandeettanii gara keessatti kootan dubbisaa isin jedha daawwattoota keenya waan barbaadan kamiifuu isin cinaa jira. Wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.